Kale saramiti Guyani jijirame Rakon kondi dime Kale saramiti Guyani jijirame Rakon kondi dime Anisaf galatan kaba 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 Duraan dursee bakka jirtanii bakka jiraattan hundumaatti araarriif ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu jecha lallaba mata dureen isaa jireenya dhalootatti hadhaa'e Waaqayyootu mi'eessa jedhu macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa 21 lakkoobsa 14 hanga 21tti isa jiru waliin ilaalla. Akkas jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaa fi bishaan qalqalloo tokko Aggaariif kennee mucicha gatiittii ishee irra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achii baatee lafa onaa Barsheebaa jedhamu keessa injoortee jedha. Isheen gaafa mana Abrahaamii baatee deemuuf karaa buutee rakkina gurguddaatu ishee irra ga'e. Rakkinni gurguddaan ishee irra ga'e kunis immoo amma ishee lubbuu ishee dabarsitee laattutti ture. Bishaanni dhugaatii gaafa ishee harkaa dhume galaa Abrahaam galaaseef gaafa ishee harkaa dhume isheen andu'a duwwaan eeggadha waan jetteef boo'icha guddaa keessa galte. Gaafa boo'icha guddaa keessa galtee jettu yeroo mucichi du'u taa'ee hin ilaalu waan jetteef amma darboo eeboo tokko irraa fagaattee hin boossi turte jedha sagalee Waaqayyoo. Utuu isheen bu'aa jirtu sagalee Waaqayyoo iyya ishee dhaga'ee Aggaar maal taatee boossa kan jedhu lafa onaa keessatti sagalee dhaga'ame. Jireenya sitti ulfaate haala sitti ulfaate waan ati ittiin nan nyaatame jettee boossu irratti misiraachoon sitti dubbadha sagalee Waaqayyoo keessa dhaabbadhe waan sitti ulfaate hundumaa irratti sagaleen si moosisu hin dhufa. Haalliif akkaataa ati keessa jirtu iddoon ati jirtu hin murteessu yoo ta'e sagalee Waaqayyootti amanee nan dubbadha iddoo ati jirtu onaan kee marguu jalqaba. Aggaariin Waaqayyoo akkasittiin jedhe ati hin boo'in iyya kee dhaga'eera. Gaafa ati boossu yeroo mucichiiyyuu iyyi keessan dura kootti mul'ateera waan jedheef Waaqayyo Aggaariin lafa onaa keessatti birmatee fi burqaa baaseef gaafa inni burqaa baaseef jedhu isheen burqaa sana dhuddee mucichas obaaftee baay'ee hin adeeman. Galaa namni sii galaase hin dhuma galaa Waaqayyo sii galaase hin dhumu. Obboleetti ko obboloota ko isinittan dubbadha sagalee Waaqayyo haalli sii mijachuu kan dide jireenyi kan sitti hadhaa'e haalli hundumtuu maaraa kan sitti ta'e sagalee Waaqayyo keessa dhaabbadhee sittan dubbadha haalli sitti hadhaa'e sitti minya. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Aggaar gaafa lafa onaatti baate fira ishee gargaaruuf lammii isheef dhaabbatu hin qabdu turte. Garuu sagalee iyya ishee kan dhaga'e sagalee Waaqarraa hin dhaga'ame. Bakka ati jirtuuf iddoo ati jirtu namni hin beeku yoo ta'e bakka ati itti miidhamte firri hin beeku yoo ta'e bakka ati itti miidhamte aantiin kee hin beeku yoo ta'e Waaqayyo iyya kee hin dhaga'a. Gaafa Waaqayyo iyya kee dhaga'u immoo burqaatu ba'a. Lafati hin mijatu jette irratti dirreeti hin mijatu jette irratti lafati kan naa biqiluu dide haala akkasii nyaatameen jirattee tarreessite kana hundumaa keessatti Waaqayyo lafa onaa kee irratti jireenya fida. Barattee eebbii sirkaa kan nibe hojjettee eebbii sirkaa kan nibe daldaltee akka iyyaa keetti bara kan eebbii mana kee keessaa kan nibe misiraachoon sitti dubbadha Waaqayyo lafa onaa kee irratti jireenya baasa. Lafa onaa kee irratti jireenya baasuurraan kan ka'e ati nama of danda'u taata. Aggaar lafa onaa sana keessaa deemte mucicha gaafa bishaan obaafte mucichi nama of danda'e nama guddaa ta'e saba guddaa ta'e nama xiyya darbachuutti beekamaa ta'e ati arras kan jirtu lafa onaa keessa dhaabbatte nama si gargaaru nama siif dubbatu nama si wajjin haasa'u hiriyyaan karaa sirraa jallifateera yoo ta'e waa tokkoon sitti hima bakka itti miidhamteef dirreetti irratti miidhamte irratti Waaqayyo sagalee erga onaan kee waa biqishuu jalqaba. Haleluuyaa
haalati har'a keessa jirtu iddoon ati keessa jirtu tarree namaatti sin geessu yoo ta'e sagaleen tarree namaatti si geessu waaqarraa dhufa sagaleen ija riyyaa si guuchisu waaqarraa dhufa ati akka hirrina keetiitti akka namummaa keetiitti ulaagaa namni tokko guutuu hin dandeessu yoo ta'e ulaagaa namni tokko guute kan si guuchisu waaqayyo waaqarraa dhufa. Hambiseera kubaa qaba tola saatuun mimaan darbaa. Ija na guuchise hundaatti guddummaa isaan argeen dhugaatti. Hambiseera kubaa qaba tola saatuun mimaan darbaa. Ija na guuchise hundaatti guddummaa isaan argeen dhugaatti. Guddummaa isaan argeen dhugaatti. Guddummaa isaan argeen dhugaatti. Jabummaa isaan argeen dhugaatti. Jabummaa isaan argeen dhugaatti. Mee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nan dubbisa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irra isa jiru nan dubbisa waaqayyo yommus Museedhaan maaliif gara kootti iyyitaa kaanii gara fuula duraatti akka adeemaniif Israa'elootatti himi jedheedha. As keessatti sabni Israa'el danqama guddaadhaan biyya Gibxii gaafa ba'an mootiin Gibxii isaan teellaadhaan konkolaataa lolaaf fardeen lolaa fudhatee gaafa dhufe saba sana fuula dura immoo galaanatu jira. Galaana sana ce'uudhaaf immoo rakkoo gurguddaatu isaanirra ga'e kana gidduutti mootiin suni achi keessatti isaaniin nan argadha jedheetu lafa onaa sana keessatti utuun isaan duukaa fiigaa jiru Israa'eloonni naasuu guddaa keessa galani gaafa isaan naasuu guddaa keessa galanii jedhani akkas jedhe Museen yaa Waaqayyo ati attam nu goota jedhee gaafa inni Waaqayyoon gaaffii gaafatu akkasittiin jedhe Waaqayyo ati maaliif gara kootti iyyita Israa'eloonni ka'anii gara fuula duraatti akka deemaniif ati Israa'elootatti himi jedhe haalli si danqe galaanni si danqe dura kee marsee teellaa kee bu'ee isa si danqe Waaqayyo miilla kee jala godha Waaqayyo saba Israa'eliin galaanicha bitaa mirgaatti hireetu sabni Israa'el akka isaan ci'an godhe erga sanaan booddee mootichi biyya Gibxii sun immoo mataa jabaatee gaafa saba Israa'el duukaa nan ci'a jedhee jedhu galaannichi ni saba Israa'eliin ceesise mootii sana ceesisuu hin dandeenye jireenya keef qalbii keef namummaa kee inni dhuunfatee qalbii kee irratti hojjete alana si duukaa hin tarkaanfatu si biraa hafa Waaqayyo saba Israa'el biraa hin hambise gaafa isaan konkolaataa lolaa fardeen lolaa fudhatanii isaan duukaadhaaf ce'uu aggaaman Waaqayyo akkasittiin jedhe ani ulfina koo nan mul'isa sabni Israa'el galaana diimaa kana ce'anii ulfina koo hin arguuttiin jedhe gaafa isaan ce'anii jedhan konkolaataa lolaa fardeen lolaa fudhatee mootiin kun isaan duukaa ce'uuf gaafa inni galaanichatti lixu Waaqayyo galaanicha walitti deebise haalli si liqimse akkaataa darbiinsa akkaataa moo'ichaa inni si dhowwate alana si biraa hafa Waaqayyo galaanaan isaan owwaale konkolaataa isaanii fardeen isaanii meeshaa isaanii isa isaan amanatanii saba Israa'el duukaa bu'an Waaqayyo galaanaan make isa si rakkise arras Waaqayyo miilla kee jala ka'a yeroo tokko namoonni abdii kutannaa keessa galu garuu namoonni abdii kutannaa keessa jirtan arra waa tokkoon isinitti hima Waaqni nuyi waaqessinu waaqa lafa onaa keessatti hojii hojjetudha Waaqni nuyi waaqessinu waaqa galaana gargariiruudha Waaqni nuyi waaqessinu waaqa lafa onaa keessaa burqaa baasuudha abdii tokkoon sitti hima sagalee jireenyaa haala si dhosse akkaataa si dhosse hundumaa irratti sagalee Waaqayyo eegi sagalee Waaqayyo jireenya sitti hadhaa'e sitti mi'eessa. Halkan utubaa biddaane Israa'eliin gaggeesse guyyaa utubaa duumessaane naannoo isaanii irra marsee galaanicha daree Israa'eliin jeeqse Yesuus nu wajjin jira maaltu nu sodaachise galaanicha daree Israa'eliin jeeqse Yesuus nu wajjin jira maaltu nu sodaachise galaanni nu daangessu rigaa nuuf ta'a malee inaaf nu karaatti nuti gamatti ceena malee galaanni nu daangessu rigaa nuuf ta'a malee inaaf nu karaatti nuti gamatti ceena malee nutoo abdii qabna nutoo abdii qabna nutoo abdii qabna nutoo mul'ata qabna nutoo kakuu qabna abdii qabna nutoo abdii qabna nutoo abdii qabna abdii qabna nutoo abdii qabna abdii qabnutti nutoo guddaa gammanna.
sabni Israa'el gaafa achii ba'an biyya Gibxiiti kakuudhaan ba'an garuu gaafa isaan achii ba'anii karaa adeemuu jalqaban rakkina gurguddaatu isaanirra ga'e, lola gurguddaatu isaanirra ga'e, ari'atama gurguddaatu isaanirra ga'e, ari'atama isaanirra ga'e. Kanaaf immoo nami birmatuuf tokko hin turre, garuu Waaqayyo waaqarra taa'e rakkina isaanii waan argeef Waaqayyo iyya saba sanaa hin dhaga'e. Har'a rakkinati keessa jirtu, lolati keessatti nyaatamtee dhiphataa jirtu, firri kan si gate, lammiin kan si gate, nama harka si qabu kan nabde, nama lafaa si kaasu kan nabde, sagalee tokko sitti dubbadha saayitii kana harki qabee lafaa si kaasu waaqarraa dhufa. Yeroo Waaqayyo lafaa nama kaasu seenaa namaatu jijjiirama. Yeroo Waaqayyo lafaa nama kaasu cufaa jireenya namaatu banama. Haalati keessa jirtu sitti cufamee jira yoo ta'e, iddoon ati jirtu sitti dukkanaa'ee jira yoo ta'e, rakkinni bita kee marsee mirga kee marsee jira yoo ta'e, sagaleen rakkinicha irratti dubbatee rakkina sana keessaa si baasu Waaqayyo waaqarraa hin dhufa. Haalati keessa jirtu hin murteessu yoo ta'e, iddoon ati keessa jirtu hin murteessu yoo ta'e, Waaqayyo ofitti amaneera waan ta'eef Waaqayyo lafa onaa kee irratti misooma haaraa jalqaba. Macaafa Isaayyaas raajicha 44 lakkoofsa 3 irratti ani lafa dheebote irratti bokkaan roobsa, lafa goge keessaas bishaan nan baasa jedha. Lafa sirratti mijachuu dide, haala sii mijachuu dide, iddoo sii mijachuu dide hundumaarra dhaabbadhu Waaqayyoon eegi. Waaqayyo haala mijachuu dide keessatti waa mijeessuu jalqaba. Dirreen ati irra jirtu, iddoon ati jirtu sii mijatu yoo ta'e, namni ati bukkee jiraattu, lafti ati irra jiraattu sii mijanne yoo ta'e, sagaleen lafa onaa keerraa waa biqilchu waaqarraa argameera. Haalli sitti cufamu, iddoon sitti abadu Waaqayyo ariifatee waan haaraa tokko siif hojjechuu hin jalqaba. Haleluuyaa. Cufaadha jettee kanatti ilaalte, hin banamu jettee kanatti sodaatte, fira si gargaaru, lammii si gargaaru kanatti dhabde, sagalee Waaqayyo anaa wajjiniin hirmaadhu sayitii kana galgala kana yeroo ammaa kana kaasee cufaan sirra jiru hin banama. Haalli ati keessatti dhokatte, iddoon ati keessatti dhokatte, yeroon si dhosse ulfina Waaqayyoof jedhee si mul'isuu jalqaba. Saba Israa'eliin dhoksee hin himne Waaqayyo achi keessatti rakkina isaanii argee isaaniin fure. Harkisi furu waaqarraa dhufa. Haalati keessa jirtuuf iddoon ati jirtu hin murteessu yoo ta'e illee ammallee waan an cimsee dubbadhu Waaqayyo onaa keerraa waa biqilchuu jalqaba. Balbala sitti cufame dirree sii mijachuu dide harki Waaqayyo sirraa bana. Saba Israa'elirraa hin bane Waaqayyo galaana diimaa bitaan mirgaatti hiree saba Israa'el akka isaan lafa gogaarra ce'an godhe, konkolaattota lolaa fardeen lolaa immoo galaanichaan hin owwaale. Waan sirratti gooftummaa godhate, waan hin darbitu siin jedhe, waan hin jiraattu siin jedhe Waaqayyo miilla kee jala godha. Alana amantiitti ta'e laphee amantii qabaadhu, nama amanee Waaqayyo hojii haaraa hin hojjeta bara kana. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Hojii ergamootaa 16 lakkoofsa 25 irra isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha: gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii hin faarfatan, warri hidhaman immoo isaaniin dhaggeeffatu turan jedha. Iddoo kana keessatti kan nuyi arginu Phaawulosiif Sillaas hojii ergamootaa 16 lakkoofsa 16 irratti gara mana kadhataatti utuu isaan adeemaa jiranii xomboreen ooda dubbattu tokko sagalee iyyaa dhageessisaa isaan duukaa hin buute turte. Isaan garuu itti galagalanii maqaa Waaqayyoon hafuurri kun keessaa bahe jedhanii gaafa isaan ishee keessaa ifatan, hafuurichis ishee keessaa hin bahe. Mootonni biyya Roomaa galii waan irraa citeef isheen ooda dubbachuu isheetiin dureeyyii biyya sana gootee gurguddoota biyya Roomaa hundumaaf galii hin gashiti turte. Haa ta'u iyyuu malee gaafa hafuurichi iyyee ishee keessaa bahe, isheen galiin biyya Roomaa akka irrate waan baraniif mootonni biyya Roomaa Phaawulosiif Sillaasiin qabanii gara mana hidhaatti geessan. Gaafa gara mana hidhaatti geessanii jedhan olii gad reebanii daddarbataa gaafa isaan mana hidhaatti geessanii jedhan sagalee Waaqayyoon mootuu isaan hidhamanii jiranii manicha hidhaa sana seene. Haalati keessa jirtu, iddoon ati jirtu hidhaa yoo sitti ta'e harki hidhaa sirraa kutu waaqarraa dhufa. Balballi sitti cufamee karaa baatu dhabdee haalli si danqee, iddoon si danqee dukkana keessa kan jirtu sagalee Waaqayyoon sitti dubbadha, cufaan kee hin banama. Balballati cufaa ofirratti argite, balballati dukkana ofirratti argite sagalee Waaqayyoo kanaa sirraa banama. Phaawulosiif Sillaas irraa hin baname. Gaafa inni irraa banameen booddee utuu isaan faarfataa jiranii, utuu isaan kadhataa jiranii hundeen manicha hidhaa amma raafamutti ga'e jedha. Isa bidiruu kee raase Waaqayyoo hin raasa. Isa eebba kee irra taa'e, isa mul'ata kee danqe, isa akka ati hin dabarre, akka ati hin jiraanne godhe harki Waaqayyoo sitti hin dhiisu. Harka sirratti ol ka'e, balbala sitti cufame harki Waaqayyoo sirraa bana. Phaawulosiif Sillaas irraa Waaqayyoo hin bane. Xomboreen ooda dubbattu kun
booda dubbachuu isheetiin mootota biyya Roomaa duroomsitee biizinesiidhaan qabeenya gurguddaadhaan baay'ee dureeyyii gootee turte. Gaafa hafuurri Waaqayyoo hafuuricha ishee keessaa cabse garuu qabeenyi biyya sanatti hin hir'ate waan ta'eef Phaawulosiif Sillaasiin gara mana hidhaatti geessan. Waaqayyo immoo mana hidhaa sana keessatti hin dhiibne. Iddoo ati keessatti miidhamte, dirree ati irratti miidhamte, lafa ati irratti waraanamte, namni hin argine yoo ta'e, namni siin hubanne yoo ta'e, harki cufaa sirraa banu, harki caba kee wallaanu Waaqarraa dhufa. Haleluuyaa. Kameera midhaan koonirraa fayyummaan koo kan bara bara dakkin taa'u mani iddoo gadi erganoolee kaleessa badii. Kameera midhaan koonirraa fayyummaan koo kan bara bara dakkin taa'u mani iddoo gadi erganoolee kaleessa badii. Anaami sanaafatu fayyee adeemee dhufee hidhaan narraa hiikamee galaataan fidee dhufee. Anaami sanaafatu fayyee adeemee dhufee hidhaan narraa hiikamee galaataan fidee dhufee. Injiru naafummaan koo dhabameera dhabameera manarraa injiru jaamummaan koo dhabameera manarraa kunoo ifattan ba'ee banameera banameera manarraa fayyina kunaaf ta'ee banameera banameera manarraa banameera banameera manarraa banameera banameera manarraa banameera banameera manarraa banameera banameera manarraa. Iddoon ati keessa jirtu dukkana yoo sitti ta'e dukkana kee kan ibsu Waaqayyoo Waaqarraa dhufa. Phaawulosiif Sillaasiin isa jalqabaa Waaqayyoo manicha hidhaa sana ifaan guute. Gaafa ifaan guutee jedhu fuuncaa lamaaf utubaa lama gidduu hidhamanii jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Utuu isaan hidhamanii jiranii immoo Waaqayyoo hidhaa sana irraa buuse. Hundeen manicha hidhaa irraafame. Eebbisii ba'u si duwwaa miti biyya hundumaa hawwisiisa. Phaawulosiif Sillaas gaafa manicha hidhaa keessaa Waaqayyoo isaan baase isaan duwwaa ba'emini. Warri hidhaman warri itti cufame hundumtuu irraa baname. Waardiyyaan mana hidhaa sana eegullee akkas jedhe jecha tokko dubbata. Ani erga isaan baani of ajjeesuun naaf ta'a, lubbuu koo balleessuun naaf ta'a jedhee gaafa inni billaa luqqifatee of balleessuudhaaf ka'e akkasittiin jedhe Phaawulos. Hundumti keenya iyyuu as jirra, ati waa tokko of hin godhin ittiin jedhe. Sanaan booddee ani Waaqa cufaa banuun arge, ani Waaqa hidhaa hiikuun arge, ani Waaqa ifa fiduun arge waan ta'eef ani sin duukaa bu'ee Waaqa si waaqessita waaqessuun qaba jedhe. Eebbisii ba'u si duwwaa miti haala si mijanne dirree si mijanne irratti Waaqayyo lafa onaadhati jette irratti burqaa baaseetu biyya lafa hawwisiisa. Diinota kee warra sirratti ka'an, warra si hadheessan, warra hidhaatti si kennan, warra boolla leencaatti si darbatan, warra abiddatti si darbatan isaan kana hawwisiisa Waaqayyo gaafa ifni kee ba'e. Gaafa biiftuun qajeelummaa si ba'e, gaafa jireenyi sitti hadhaa'e mi'aa'uu jalqabe ollaa kee hundumaa si iyyaafachuu jalqaba. Warra fageenya irra jiran, warra dhiyoo irra jirantu si iyyaafachuu jalqaba. Sagalee Waaqayyoo akkasittiin cufaa bana. Gaaf tokko macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irraa kaafnee yoo ilaalle akkas jedhe. Mordokaayi killaa jalatti gatamee utuu jiruuti Waaqayyo achi isa barbaade. Akkasittiin jedhe Amaan Mordokaayin fannisuudhaaf filoo dhundhuma 50 qopheessee dhoksee jira. Sanaan booddee nama mootii jaallatu maaltu godhama gaafa inni ittiin jedhe? Tokko gonfoo mootii kaawwata, 2 farda mootii yaabbata, 3 mandara Suusaan guddittii keessa naanneeffamannaan akkasittiin jedhe mootichi. Isa jette kana hunduma isaa tokko utuu hambisin Yihudicha isa killaa jalatti gatamee taa'aa jiru sanaaf hunduma isaa raawwadhu gaafa inni ittiin jedhe. Labsii galagalee waan ta'eef farda harkisee gonfoo mootii irra kaa'ee Amaan isa kaleessa Mordokaayi isa kaleessa killaa jalatti gatamee taa'u Amaan harkisee ka'e. Waaqayyo gaafa eebba kee gadhiise warra kaleessa si hadheessantu si gugguufa, warra kaleessa mana kee baqatan, warra kaleessa hiriyyummaa kee dhiisan, warra kaleessa daangaa sitti ta'antu karaa sii banuu jalqaba. Sagalee Waaqayyoo sirra jiraatu malee, ulfinni Waaqayyoo sirra jiraatu malee karaan hin jirre Waaqayyoo karaa baasa. Haala mijanne keessatti, iddoo mijanne keessatti, dirree mijanne irra dhaabbatte Waaqayyoon eeggataa jirta yoo ta'e jireenya sitti hadhaa'e jireenya mi'eessu Waaqayyoo ergeera. Sayitii kana sagalee Waaqayyoo sittan dubbadha. Raappiin ajuuna
makrola bidama zemandai karaan sitti cufame yoo jiraate haalli si danqe yoo jiraate sagalee waaqayyootti amani cufaan kee hin banama. Phaawulosiif Sillaas irraa baneennisu waaqayyo haala si danqee furtuun argameera. Iddoo sitti si mijachuu dide waaqayyo dirree mijataa sii kenna. Haala si mijanne keessatti sinniisu waaqayyo ati dhala isaa waan taateef ati dhiiga isaa waan taateef waaqayyo haala si gate keessatti si barbaada. Firri si barbaanne yoo ta'e lammii si barbaanne yoo ta'e obboleessi si barbaanne yoo ta'e harki si barbaadu waaqarra argameera. Ameen. Barruu keerraa yaadhii tangabbadhe naaf ta'e margi kee kattaara galfii anaaf ta'e gaaddifni bobaa kee. Barruu keerraa yaadhii tangabbadhe naaf ta'e margi kee kattaara galfii anaaf ta'e gaaddifni bobaa kee. Jooraati qabachee asooseeko hundumaa leellisa dubbiin galagalee wanta dinqii hammaan fardarkisa. Xinnooti qabachee asooseeko hayyoota leellisa dubbiin galagalee wanta dinqii hammaan fardarkisa. 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 Namoonni hundumtuu hidhaa keessa kan jirtan, rakkina keessa kan jirtan, lola keessa kan jirtan, haalli si mijachuu kan dide, jireenyi dukkana kan sitti ta'e, yeroo ammaa kana kadhannaa kana na wajjiniin kadhadhu waaqayyo hidhaa kee hiika. Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundumaa gararraatti aboof gooftummaa qabdu galanni siif haa ta'u. Sagalee kee hundumaaf ergaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Amma waa tokkoon si kadhadha waaqayyo warratti cufame, warratti dukkanaa'e, mana hidhaa keessatti kan dararaman, iddoo hundumaatti dukkana keessa kan jiraatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'itii kana cufaan isaanii haa banamu. Baratanii barnootaan milkaa'insa kan dadhaban, hojjetanii hojii isaanii milkaa'insa kan dadhaban, jireenyi dukkana kan itti ta'e, haalli dukkana kan itti ta'e, akkaataan jireenya harkaa kan babbade, haalli jireenya harkaa kan babbade, amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala jireenyaatti deebisi. Jireenya eebbaa, qalbii nagaa, sammuu nagaa dhaloota kanaaf kennuun jaalala kee haa ta'u. Haalli itti cufame, iddoon hin danqe hundumtuu yeroo ammaa kanaa kaasee harkasii waaqayyoon haa banamuuf, harkasii waaqayyoon walaqixxaatuuf, haalli kan hin mijanneef, iddoon kan hin mijanneef yeroo ammaa kanaa kaasee namaan gatamanii, hiriyyaan gatamanii, hiriyyaan amala isaanii jibbee haala hundumaan gatamanii kan jiran yeroo ammaa kanaa kaasee harkasii waaqayyoon barbaacha ta'uuf hin gootaa, hin raawwataa, galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mana kamalee bu'u jaamanii yeroo malee taa'u. Mana kamalee bu'u jaamanii yeroo malee taa'u. Koo jireenyaa geeddaree darbee oolan kaasa maqaan hiikee. Oolan kaasa maqaan hiikee. Oolan qaba maqaan hiikee. Oolan kaasa maqaan hiikee. Oolan qaba maqaan hiikee. Oolan qaba Jarraa koo dabarsee duratti isa jarraa hedduuf durfame. Gaarummaa isaa mana koo jira kan laayyootti biraan darbamne. Waan hedduu na irraanfachiise
Karaa kooti dhaabate Garaa kootu nufu yoomiyyuu waa'ee gargaarsa isaa faarfate Carraa koo dabarsee duratti isa jaarraa hedduu durfame Gaarummaa isaa mana koo jira kallaayyootti biraan darbamne Waa hedduu na tarkaanfachiise karaa qaawwa kooti dhaabate Garaa kootu nufu yoomiyyuu waa'ee gargaarsa isaa faarfate